Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee simbiraan geenyaa duwwaa wajjin kan simfaana turaan Girmaa Guddisaa. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii ja'a adoolessaatti oomisha buna shaayii fi mi'eessituu gabaa alaatii eeguu fi karoorfame ol gabaa biyya alaatii erguu fi galii argachuu isaa beekse. Abbaan taayitichaa oomishaalee toonii 22,400 fi 87 tuqaa duwwaa 8 erguun doolaara miliyoona 73.38 argachuuf karoorfatus oomisha toonii 31,000 fi 937 tuqaa 1 ol erguun galii doolaara miliyoona 110 jaatu qaajaa argachuun danda'amee jira. Galiin kun waggaa darbeetti ji'a kana waliin yoo madaalamu hangi oomisha toonii 11,000 fi 889 fi galiin kun waggaa darbeetti ji'a kana waliin yoo madaalamu hangi oomisha toonii 11,000 fi 889 galii doolaara miliyoona 51 ol caalmaa argisiisee jira. Buna ji'a adoolessaa biyya alaatti argame irraa doolaara miliyoona 11.46 ol argamee jira. Kunis karoora ji'a kanaa fi qabame ol yoo ta'u chaayinaan gabaa biyya alaa bunni Itoophiyaatti ergame keessaa ishee tokko akka taate CGTN Afrikaan gabaasee jira. Itoophiyaan madda argamsa buna arabikaa ta'uu kan eeru gabaasichi sadarkaa idil addunyaatti qulqullinaa fi dhandhama isaan argamsa sanyii buna garaagaraa ta'uu isheen addunyaa irratti bunaan barbaadamtu taasisee jira. Itoophiyaan buna biyya alaatti ergiturraa gadi fooyya'aa argachuu fi qulqullina irratti xiyyeeffatee hojjechaa kan jirtu ta'uu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii ibsuu isaa gabaasichi eeree jira. Sababa sigigaa lafa mudateen cufamee kan ture daandiin qarree Go'aatsiyoon Goojjam geessu kaleessarraa eegalee tajaajila geejjibaaf banaa ta'uu ibsamee jira. Abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa daandiin ba'umsa Salaalii Goojjam geessu sababa sigigaa dhagaan aanaa warra jaarsoo iddoo addaa Filiqliqitti jedhamutti cufamee ture tajaajilaaf banaa taasisuu fi xiyyeeffannoon olaanaan hojjechaa ture jira. Haaluma kanaan kaleessarraa eegalee karaa harka bitaan yeroo tokkotti konkolaataan tokko keessummeessuu eegalee jira. Abbaan taayitichaa daandichi tajaajila geejjibaa guutuu akka laatuu fi yeroo hojiin hojjetamu cufaa banaa hojiilee hafan kan xumuru ta'uu hubachiisee jira. Konkolaattonni gurguddoon hedduun kallattii lamaan magaalota keessaa dhaabbatan kanneen imala hin eegalle guyyaa har'aa osoo socho'uu baatanii kan filatamu ta'uu isaas ibsamee jira. bara haaraa 2014tti baazaarii fi feestivaala yohaarratti dhaabbileen oomishoota biyyoota shanii akka hirmaatan ibsame. Feestivaalli yohaa hagayyaa 15 bara 2013 eegalee torbaanota walitti aanan 3 fi giddugala egzibiishinii Finfinneetti ni adeemsifama. Sirna kana ilaalchisee hojii gaggeessaan yohaa intarteementii fi iventii aadde Ayyuu Alamuu ibsa kennanii jiru. Ibsa isaaniin bara haaraa kanatti baazaarii fi feestivaala gaggeeffamu dhaabbileen oomisha biyyoota garaagaraa irratti hirmaatu jedhanii jiru. Biyyoota alaa irratti hirmaatan dabalatee oomishtoota garaagaraa 500 biyyattii kan galchanii fi tajaajila kennanii hirmaatu jedhan. Dhaabbileen oomishoota Tarkii, Duubaay, Paakistaan, Hindii fi Chaayinaa baazaaricha irratti oomisha isaanii akka dhiyeessan aadde Ayyuun ibsanii jiru. Oomishoonni biyyoota alaa mala jireenya salphisuu kan dandeessisan meeshaalee tajaajila mana keessaa fi oolan elektirooniksii fi kanneen biroo akka dhiyeessan maanaajarri piroojeektii yohaa addis intarteementii fi iventii Takluu Ashaagiriin dubbatanii jiru. Hirmaannaan kubbaaniyoota biyyoota alaa muuxannoo oomisha biyya keessaa fudhachuun oomisha fooyya'aa oomishuu fi gargaara jedhan. Haleellaa hidhattoonni jihaadistii raawwataniin lammiileen Niijar 37 kan ta'an ajjeefamuu isaanii himamee jira. Sababa kanaanis mootummaan Niijar labsii gaddaa biyyoolessaa guyyaa lamaaf labsanii jiru. Kanaan duras jiraattonni Niijar naannoo Daaree Daayee keessaa namoonni 66 humnoota kanaan lubbuu dhabuu isaaniis himamee ture. Hidhattoonni kunneen haleellaa raawwataniin lammiileen Niijar qonna keessa turan daa'imman 18 dabalatee namoota 37 ajjeesuu isaaniis gabaafamee jira. Mootummaan Niijar ibsa guyyaa kaleessa baaseen alaabaan biyyattii gadi bu'ee akka mirmirfamu ajaja dabarsanii jiru. Dabalataanis hidhattoota kana balleessuu fi kutannoodhaan hojjechaa jira jechuun aangawoonni biyyattii himanii jiru. Bara faranjoota 2015 irraa kaasee hidhattoonni kunneen daangaa maalii ce'uun haleellaa raawwachaa jiraachuu isaaniis himamee jira.
Taphataan kubbaa miilaa biyyaalessa garee dargaggoota Afgaanistaan Kaabulitti xiyyaara Yuunaayitid Isteet irraa kufuun du'e. Aangoonni Afgaanistaan akka mirkaneessanitti dargaggoon taphataa kubbaa miilaa guddattoota kan xiyyaara waraanaa Yuunaayitid Isteet yaabbachuun baqachuuf yaalaa wayita jiru buufata xiyyaara Kaabulitti kufee du'e jedhan. Dargaggoo Zaakiyaan Waarii umriin isaa waggaa 19 yoo ta'u garee kubbaa miilaa biyyaalessaa dargaggoota Afgaanistaaniif taphataa ture jedhame. Taalibaan erga deebisee biyyattii qabatee booda biyyoonni lixa lammiilee isaanii baasuu eegalan namoonni kumaataman lakkaa'amanis gara buufata xiyyaara Kaabulitti qajeelanii ture. Fakkiin guyyaa wiixata qoodame tokko akka mul'isetti xiyyaarri humna qilleensa Yuunaayitid Isteet osoo balalii fi ka'uu jedhu namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman waliin fiigaa turan kaanis karaa cinaatiin yoo ol bahan fa'ii mul'atu turan. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti erga xiyyaarichi ka'ee booda yoo xinnaate namoonni lama irraa kufuun du'anii jiru. Humni qilleensa Yuunaayitid Isteet gama isaatiin erga Qaatar gahuun qubateen booda gommaa ittiin qubatu keessatti qaama nama arguu mirkaneessee jira. Daayirektoreetiin waliigala barnoota qaamaa fi ispoortiiwwan Afgaanistaan karaa toora feesbuuk irratti ibseen du'a Anwaarii fi gadduu ibsee jira. Loltoonni Yuunaayitid Isteet gara 4,500 yeroodhaaf Kaabul keessatti buufata xiyyaara idil addunyaa Kaarzii qabatanii jiru. Taalibaanonni ammoo sanada ilma malee lammiilee Afgaanistaan akka buufaticha keessa hin galle dhorkaa turan. Isaan sanada qaban mataan isaanii ammoo rakkachaa jiraachuus himameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne asumatti goolomneetii jira. Qophiileen F5 itti fufuu waan nu faana turtanii fi horaa bulaa.